Qooyi ani kanan jedhu silaa hojiin manaa baane maal xaraba waan akkas mirmirsame indee ishee akkasii kana abbuu kan maqaa keenya nyaattu ofiifis hin taatu maatii isheefis hin taatu maqaa durbaafis hin taatu dhugaa rabbi gubannee nuyi warra mana namaa keessatti gubachaa jiru kan gaa akka barbaade ta'u tokko kan maqaamu nama hunda jechuudha isheen biyya jirtu waan nuti keessa jirru quban qabdu akkanumatti afaan banti aseesee nutti isheen dhimma namaa hin qabne kaayyoo hin qabne maannaan jedhu kan hin beekne biyya arabaa keessa deemtee baangaalii faana hurgufamti paakistaanii faana hurgufamti amma mee kun dalagachuu manaa baate maaltu gararraa ishii gararraa isaa kaayee faana xaraxarsiisame maal jechuudha waan manaa baateef hin beektu kastar jettee fuula ishii guduunfitee waan baateef hojjettee galti malee ganaa bukkee teesse akkanatti faana guluftee naa ulfeesse mubaalak sagalee naa taa'i alamoo na kalkaalaa nyaatama biyyoo abbaa keetii si haa nyaatu eenyu birrii lafa hammaaree sii fida ati akkanatti faana seeqatte jala shooqirtee diratta garaatti gaaficha moo biyya arabaa deemanii ulfaani dirbi biyya arabaa deemte nagaan qabdu sammuun qabdu sammuu keessa naa dhabsiisuun jedha ishee akkasii kana isheen maqaa keenya nyaattu biyyoo haa nyaattu maal jechuu ofii jala fiiganii naa ulfeesse oromoo sagalee naa ta'a oromoo sammuun qabu sagalee namaa ta'u kunis uftee na ulfeessetti kunis uftee na ulfeesse maa jala qabatte dur maa jala fiigde dur eenyuun mari'attee dhaqxe gaafa manaa baate garaattan diradhattee baate hojjedheen of jijjiira maatii koo jijjiirattee baate miti maaltu achi ga'ee qalbii si fuudhe waan baateefi maaltu si irraanfachisiise ndee hoo akkanatti bukkee teesse afaan bantee yeroo inni qabee ishee gototu faana gototamte maqaa keenya nyaatti ofirraa baate ofiif kan hin taane maatii ishiif kan hin taane biyya ishiif kan hin taane maqaa ishii kan hin eeggan maqaa maatii ishii kan hin eegne nu nyaatte barbudaan indee kootti maanna sodaatta eenyumma maanna sodaatta kootti hayyaa inuma gubanneem dhugaa rabbii sammuun qabanii nuun jiru dhugaa qabu bar dhugaa akkanumatti ilaalanii nurra kaa'u miti kanafaa arganiitu durbii yara badeemti sammuun qabdu nuun jiru kun ishee sammuu dhabdeet ishee kaayyoo dhabdeet ishee maannaan jiru sodaa dhabdeetu maqaa keenya nyaata ishee nyaatu malee nyaatamteetti takkaa nyaatamti hay dhuguma rabbee nama taana dhukkube maal jechuu afaan baddiimsanuu ilkaan ishee 32 bakkee keesse akkamitti nagattee deemta Itoophiyaa yaamin immoo sanuu hoolaa argate sila akkamiin irraa fagaata nagaan mun irraanfanne miira aarii keessan galee nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti rabbitti haa tolu nagaa qabnanna too kan agarru sinillee nagaa akka qabdan abdiin qabaa nagaan keessan lafuma jirtanitti guutuu isiniif haa ta'u yuutuubii koo sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha yaa oromoo jajjabeessaa walaa jajjabeessinu dhugaa rabbii waan warri durboota keessumaa jechuudha durboonni keessumaa biyya beerootiin kan deemtan of qusadhaa dhugaa rabbii bakka wanna baatanii fi hojjedhaa hojii keessan xiqqee godhaatii hojjeta'aatii gara maatii keessanitti galaa maatiin keessan kabajaan hiriyyaa keessanitti kasii jaallattanitti kasii jaallatutti kamaatiin keetti sii gammadanitti kamaatiin kee afaansaa beekan kamaatiin kee yoo gaddaa yoo gammachuu walitti deemanitti galaa heerumaa akkanumatti biyya arabaa keessa deemtanii afaan hin sassaaqinaa akkanatti hindiin afaan banaa argattee hinumatti saaqxi dhugaa rabbii waan baanee fi habeen eessa akka jirru haa yaadan maaliif akka deemne maa eessa ga'uuf akka manaa baane maatii keenya maaliif maatii keenyaaf maal akka gochuuf manaa baane
haa yaadannu. Dhugaa rabbi gaafa Itoophiyaa jirru maal taatu naa xumurame. Achi gahee warra koof mana jaaraa. Achi gahee ofii koo lafa bitadhaa mana jaarradhaa horii bitadhaa maaloo godhaa sana godhaa. Akkas jenna gaafa biyya jiru. Gaafa ammoo Waaqayyo akkuma nuti hawwinetti biyyaa nu baasu achi geenye immoo waan baaneef irraanfanna. Waan baaneefi eessa akka ga'uuf tarkaanfii keenya eessa dhaabbachuuf akka baane daganne afaan banna kun bukkee Hindii teenye bukkee Paakistaanii teenye. Maal jechuudha? Fira qabna firri keenya maal nuun jedha? Maatii qabna maatiin keenya maal nuun jedha? Maaliifan bahe? Ergan bahee immoo eessan jira? Warri ani bira jiru immoo warra akkamiiti jennee fageessine yaaduu qabna malee nan arga amma akka isheen nan argan jette faana lafamtiin akkani viidiyoo ishee waraabaa jiru hin beektu. Nan argan maal na godhu jetteeti malee ofii balleessite madaamiin koo mana natti cufte madaamiin koo na ajjeesuuf sagalee naa ta'a. Birsa nama afaan oguluuf ta'a akkamitti sagalee sii ta'u hooyi. Maal jechuu akkamitti dubartiin biyya ormaa keessa teesse kan zeegaa ishiin taane wajjin ilkaan bante sanuu gararraa isaa teesse afaan saaqxe. Dira bareedina ishii kanaadha ko. Isaan Oromoo Itoophiyaan sammuun qabanii nuun jiru. Warri Itoophiyaa keessa jiru isheen biyya rabaa deemte sammuun qabdu nuun jiru. Kan arganii nutti murteessu. Warri kaayyoo qabnu warri of jijjiiruuf biyyaa baane hoo akkam taana gaaficha. Maal jechuu? Yoo tokko balleesse ibbatu maqaa dhaama. Yoo tokko balleesse mileenatu maqaa dhaama.